السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دقتوتا كانتو في جرجرتو سنين جتشا برانكي جايبة كبدي سنين في برانكي سنين ما لي جتشون كي سنين دولو أرأ مجاتو كرت برانكي دلوقو فين ديما كليسة قلقلة فيديو كو بيفت نانجده فيديو كو بيفت ده جولة دان نم هدو تاني بكتو كت مجاتو كرت برانكي دليني ينده نما سالي تاني إرجع أوبو فين بودا إدمان يوم فيديو كو بيفت هاتي ورسا إسرات بالبلته मैं बिल्बिलते जल्दी सीधे विषय तीन ब्रांक के लगा जते इतने सीधे विषय नांजले अचुमान उसुनान देवसी अचुमान गरस आती ले वो सदी थोड़े अफगान केसा गरस आतो कोट नाबिल बेले अलियोसन राफेट तीन जरा खनाफ माली फकना दले दे माली फकना नगोते जलका में चुन हिंदला गुस्वे जिंदला गुमाले नान जले जोलेले बक जोलेन दलगले जरतु जोलेले फिदे मा फकना नगोते रानी वाले ने जो कमली डालो ता हम अनुमति नवालिन थोड़ा शेयर लाइक सब्सक्राइब गोचरन मैं जबे सा सिनेन जरा बकरीन दुसन तुकाती like share na gochudan hamili na fikna sinin jada hamadu matit na walin tura walin jado mokka walin lalo ta amma ittim bilbila bilbile jara hello assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nagami alhamdulillah kam والله الحمد لله انا قاجر كم تجرتا والله انا قاكوتي الحمد لله كم تجرتا درون ما فكرت ها والله انا ما لبو من ما كان انا وقت ما ليوس وجه ندلقو جت وادر كما قبل ما ya maal dhiyoon karatin jira jechuun ati bara masalta beekatu maan waan akkasii dalayte malee wallaaltee yookiin immoo isiidhan wal dhabbilleen kun amma sababa fiddeetiniin malee isii wanni wal dhabdanillee hin jiru maaliif ani ijoollee tarafte hirriba keessa kaasee maaliif ijoollee seeratti biraakki dalayne jennee anaafatti walii gallee viidiyoolee qopheessee erga jedheen boodatti waan daqiiqaa takkan keenya keessatti deebi'a ammuma deebi'anaan jettee bilbiltee jirti isimaaf achi deebiseetiin hin deebi'a biraanki isa wajjin dalaguu edaa jedheen deebi'anaan jettee achumaan irraa baafatti an ijoollee fidee ijoolleen teetti ijoolleen sa'aatii lama turre sidhamne ijoolleen kaatetiin deemte maaliif dalagarraa bakka dalagaa jirtu taan baasee ijoollee hirriba keessa jirtu immoo hirriba keessaa kaasee fide maali obboleessa jechuun akkanatti namni waan hin taane namarratti hin dalagu yoo hin taane immoo jalqabuma hin taane namni namatti hima malee erga eesh jedhanii walii galanii kaameeraa qopheeffadheetiin erga jedhe akkamitti waan akkana dalagte yaabu. Isin akan aja tanam isi tugas tiwami dibat beka isin tasuma ada mas sababa wan kan jechuun anumar gaafa jaalee sudah frank masana kan intala inde jechuun miqanyinati maafuma frank sana kan intala inde fakkas dalay malee isin oswana metti bilbileetiin hin jedhe salfachisa nama group bidee so bilbilee salfachisa isi waan akkasi tasuma jettu maalif itti amana waan kan jechuun isin jabeessatiin turte jabaadhu jechaatiin turte malee waan atam jettu isin akkan jettu kana abada hin jettu isin tasuma jettu isin isin sababini isin jedha bara isin naafi jechuun jalqabaa miti jalqabarraa xiqqeen irraa wal beeyna har'anatti hin dhufne anillee har'atti hin dhufne waan takka jechuun dhugaa jirtu yoo barbaaddellee fakkeenyaaf sii miti naan jetti malee akkasii hojiin dalayne ani shakkeetiin hin jira hoo jette naan jetti malee siini miti
Maalif yoo argitee akka anaafisilee walitti hin buune yoo barbaadde natti baatee sababni akkana annama kana shakkeetiin jira sitti haasanaan jedha yeroo mara akkana ittiin natti himte naan jetti malee siin achi garagaltee akkana hin ta'ini tasuma siin hin jettu. Waan an beeku jechuun naaf isiin anaafisileen jechuun har'a walitti dhufne jalqabarraa xiqqeen irraa wal beekna. Kanaaf achan mana sobuudhaaf na argitee dubbii mi'eessiteetiin afaan tolfattee kanarra nama ibsuudhaaf hin deemin dhugaa jirtu jechuun kana sababa kanaaf jedhee dhugaa jirtu lafa kana kaa'e malee namni ilma namaa argitee waan akka namni namarratti hin dalagu nama qophee nama fidee taa'ee sa'aatii lama namni nama eegee nama dhaqeetiin addaan galle hirriba keessa namni nama kaasee maal abboo kun xiqqeen akkana. Se dhiifamni bakka kana dhiifamni bakka kanatti hin jiru bar dhiifamni kanatti maaltu jira? Injettuu siin jedha bar isiin tasuma amma hojjetini atamma naan jetteettu kana abadan isiin tasuma hin jettu kun amma waan sirraa ka'e waan mataa kan keetii waan ati haasoftuudha malee ani in kakadhaaf iyyuu malee wallahi billahi hin jettu. Isi dhibbatti sirra mana in jettuu siin jedhe sii kakadhee jiraaji wallahi isiin hin jettu abadan hin jettu siin. Kanaafuu jechuun ati maaliif akkana dalayddaa maaliif dhugaa jirtu maaliif hin dubbanne maaliif kanarratti obboleessi kiyya kanarratti waan hin taane irratti dalaydee dhiifama see godha amma ijoolleen man suuratti kolfitii bar maaliif jalqaba maaliif nu fiddee naan jette ijoolleen natti aartii amma telefoona aga bareettee bilbilee fi yennana irraan kaasan maaliif kaati dalaguu kan inni maal goota harba keessaa kaaftee nu fidde amma mucayyoon takka madaamisiitii wal lolte tabira dalayduun maaliif ati achirraa baastee na fiddee bakka hojii kiyyaatti illee wala dhabsiiste. An sababa kan kee isi ayyamsisee daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 jedheetiin biraa deeme akkana na goote maaliif akkana irra dalaydee naan jette ati jechuun ana dhiisiti buddeen na ibaati tu cuftee bara jechuun kiyyaa taa'ume dhugaa jechuun hedduu waan akkana kana takkana mudatee hin beeku garuu waan akkana dalaguu kan keetiif ati hiriyyaan ani qabaa jedheetiin nabira dhaabbatee kanaa miti waan barbaade oduu argitee rakkoo fedhan keessa jiraadhee nabira dhaabbatee na gargaaran jedhu waan akkana yoo narratti dalagu ani hedduu na gaddisiise kanaaf garuu homaa wanni godhu tokko illee hin jiru nama jechuun nama hidhatanii beektaa bakki daddisanitti hin argitu kanaaf ani hedduu dhugaa natti dhagahame maraafuyyoo atillee akkanatti jechuun hin aarin jedhe atillee aartu fi miti anis akkana siin jedhe wanni akkana akkamitti kana raawwattaa jechaafis siin jedhe osoma jennuyyuu keessatti wanti biraantidha akkasi siin jedha. Hello. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya Firaank Ajaa'ibaa irra dalagee aareetiin jira inni yoo san dhugumatti deebi'ennaan jedheetiin deeme anillee immoo ittiin aarre inni cufateeti achumaan telefoona aararraa jechuudha telefoona cufatee ammuno narraa ba'eetiin jira kanaafi amma itti bilbila yoo narraa kaasu taate yoo kan kaafne taate yoo inni kana hayyamu taate viidiyoo kana deebi'ee gadhiisa yoo inni kana hayyamne taate immoo viidiyoo kana gadi hin dhiisu isiniin jedha yoo narraa kaase itti deebisee jira. In kaasu idee jira daawwattoota fi kabajamtoota kanaaftuu Firaank Ajaa'ibaa irratti dalageetiin jira kanarraa kaasuu didee haga bareetillee bilbilaa ture eedalee bilbilaa ture irraan kaasne haga bareetis hedduunatti bilbilee irraan kaasne maaliif Firaank irratti dalaguu waan barbaade jechuudha akkasii waan takka illee ittiin aarree kanaaf haga viidiyoo ibaatti walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.